الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أعزنا الله بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akami maltu dalate TikTok aku bawalnya tempo jol lal harifatahan isininje badawa hintahinan isininje harifatahu jechuun nama shayxaanni hin shawwanne kan shayxaanni walin lolchiifne wauma takkaanu kan shayxaanni yeroo wal lolchiisuuf ka'e sallu ala nabii je'e sallallahu alaihi wasallam jechuudhaan fitinaa shayxaanaatii fi diigumsa shayxaanaa inni isin obboleeyyan jidduutti gaggeessu moohate qofa hariifa namaa jechuun yoo garuu badawataatan shayxaanni tokkoo keetiin burree je'e tokkoo keetiin adiidha je'e shayxaanni waan akkanatti barrisuu miti beekaa. والله صفة إساء ربي إساء خلق قفتو بيك جرنا يرو بربادي كلين ستا يرو بربادي لون تهو دندايا يرو بربادي نمتا يرو بربادي المديراتا يرو بربادي دوبرتيتا يرو بربادي دائمتا يرو بربادي شيكتا يرو بربادي أنبياس فكاتا جرنا نبي الله سليمان فكاتي جرا شيطاني أمرتي نبي الله سليمان هذا مناصر رافوده نبي الله سليمان فكاتي أمرتي نبي الله سليمان هذا منا نبي سليمان الرافوده برجوما نبي الله سليمان قباتها يجري شيطاني نبي الله سليمان فكاتي نبي الله سليمان يرو من في جاني تي كامساني دي كتني شاور الرا يرو دي كتني قدي بهاني هذا منا تي نمرتي ريفوستي كني كوبيلا ريفوستي كني ناكين نجانين هاتي منا ساني ريفونا رامفودا نهي جتين أك شيطاني سير كافودي بيكني أكتوما تريفتاني نبي الله سليمان أفر ركوفاني تاعن لال شيطان نمو برچو مساني كم موتو ما قباتا أنا نبي سليمان يجي اسمه فكاتا نبي سليمان أورجينال لي أنا وقاجين لا سيمي تجاني نبي الله سليمان أورجينال كان كادي نمني قرآن ربي واحد اسم برسي زيبا حريفة يجو نما قرآن ربي بيكو نما دبچو بيكو يجو نما قرآن ربي بيكو نمني قرآن ربي بيكو يوكاني نمني بيكو كفاميتي إنا من أما سامني تنوجد نممتي إسا وجين أبلي يمالي هريو مالي إنك أبادين والله وبالله الكريم شيطان ربي سدر روف ستك الدروان تيفي نبي الله سليمان أورجينال ولا لني نبي الله سليمان أورجينال يرو أنا بر نمانجي لا هو خاكا يديكم هل نبي الله سليمان كنو برشو مرة أجانين شيطان تجتيماني فتنة جبدو أنا فكاتي شيطاني موتوماتي يدالي وقا برشوبك يقباتا ومالسو فتنة كانت على نجرا يروبر أنا كان أورجينالا سنو غانجين لا وغانا انجي أنو ما كان نكاتي جرن لال كناف كان في الرابي كودا قبدان غوصة فكاتي سنتنفا وان غوسان اسم فارس فكاتي اسم تلفا اسم فجاسو داف كاليسا بروم سجبة تكون سنهمي نما مفتاح خيري اتكنني في جي الله نما مفتاح شري اتكن ميتو جلا هاجي نما كيسا
ilma manamaa kana keessa isin keessa kan miftaa sharrii itti kenname qulfiin sharrii itti kenname kun gosa wal nyaachisuu obboleessaa fi obboleessa wal nyaachisuu haadha manaa fi abbaa manaa wal nyaachisuu kanuma ban huluma sharrii sitti bana sammuu keessa cinquu jibba cufee jaalala cufee jibba sitti ulaa balbala jibbaa sitti banuu balbala kan kee khayrii cufee kan sharrii sitti banuu miidiyuma gubbaa akka argitan kana kan qulfii sharriidhaa harkaa qabu kun wanni kana isin godhaa kun wanni wal isin nyaachisaa kun namoota qulfii sharrii harkaa qabani gosa isinitti banan wal nyaachuu gosan gorsan dhaggeeffatan amala jajjabaatan dubbii dabsan dubbii sirriidhaa jallisan akka isin wal nyaattaniif Arsii Wallaggatti buusa Wallagga Arsiitti buusa Harargee Jimmatti buusa Jimma Harargeetti buusa Shawaa Salaaleetti buusa ka qulfii sharrii kana beeki lal ka qulfii khayrii isinii qabu hoo maal godha Arsii fi Harargee wal jaalachiisa jaalala banaaf qulfii khayrii harkaa qaba gara Rabbitti kenne khayruma sii bane inni balbala sharrii sirraa cufa gosaan wal isin jaalachiisa waan gaggaarii dubbata yeroo hunda jaalala keessaniif booya amman kaleessaniin boo'insanii nan booye suni dhiiga jabaa tokko arkeetiin dhiiga dhangala'u arkeetiin booye dhiiga amma boodaas dhangala'u kan amma duraas dhangala'e argeetiin booye kan inni itti booye silma namaa osoo hin taane Rabbii annamatti hin booyu rakkina kiyyaaf ammaas hin booyu rakkinni namaa rakkina kan koo ta'e waan dursee na boochisuuf hin booya maaliif hin booye barreeffama tokkotu ituun waraana jaaree ilmaan afran qalloo dhabamsiisuudhaaf anniyyi waraana jaaree ilmaan afran qalloo dhabamsiisuudhaaf waan qophaawaa jiruuf ilmaan afran qalloo if eegaadha jechuudhaan poost godhame miidiyaa kana gubbatti namaan ani irraa neeyni irraa waliigalle ituun miidiyaa gubbaan jiru yookaan Arsii miidiyaa gubbaan jiru Baalee miidiyaa gubbaan jiru obboleessa keenya yookaan kan wallolu ituudhaa fi Arsii yookaan ituudhaa fi afran qalloo yookaan anniyya miti sabni bal'aan biyya isaarra nagayaan jiraachaa jira Arsii fi Harargee miti ka miidiyaa gubbaa wallolu Arsii fi Harargee yeroo walloluu sin qabu Arsii fi Wallagga miti kan wallolu miidiyaa gubbaa namoota dhuunfatu wallola baalagee fi baalageetu wallola kan jaallalan beeynetu wallola namoota dhuunfaati jechuu dandeenya malee Arsii jechuu dandeenyu mirga qabnu Harargeedha jechuudhaaf mirga tokko illee qabnu Arsii fi Harargee saba bal'aa Oromooti jaalala bakka bu'an malee jibba bakka bu'an namoota dhuunfaa bakka bu'an namoota dhuunfaatiin saba xureessuun hin danda'amu maal jechuu Arsii fi Harargeedha Arsii fi Harargee marri toludha saba bal'aadha si ka dhuunfaatiitu wallaalummaa waan qabduuf beekumsa waan si barsiisaa jirru waan hin beekneef namoota dhuunfaatu warroota erga madiinaa qabantu saba Oromoo kana bifa kanaan waan diiganiif jaalala keessa miidiyaa kana gubbaa waan diiganiif tokko kee faarsee tokko kee arrabsa namoota dhuunfaa sana akka dhuunfatti ejjennootti fudhachuudha kana kan isin jechaa jiru nuti sababbii walloleensaati miti qabsaa'ota keessanii Arsii fi Harargee jechuun maal jechuudha dura barachuudha Baalee fi Harargee jechuun maal jechuudha jedhanii barachuu beekuudha dubbii guddaan yookaan Arsii fi Harargee jaallattu ta'e Arsii jechuun Harargee jechuun saba Oromoo bal'aa uummata bal'aa kabajamaa haadhaa fi abbaa keenya jechuudha abbaa biyyaa abbaa Oromiyaa jechuudha Arsiin kee eenyuuti Baalee kee eenyuuti Harargeen kee eenyuuti kan bareentooti ilmaan abbaa tokko tiru jechuudha
kan haadha tokkorraa dhalatan abbaa tokkorraa dhalatanii tiruu bari kaayyoo kiyya guddaan isa kana madaa kiyya guddaan isa kana tiruu sadeen Harargee kun eenyurraa dhalatan ituun humbanna murawwaa bareentoo Oromootirraa dhalate ilma ituun ilma murawwaa bareentoo Oromooti abbaan itu eenyu jaama murawwa jaama murawwaa situunis maqaa nama tokkooti abbaan itu eenyu murawwa jaama abbaan murawwaa eenyu jaama bareentoo jaama abbiyyee keessanii tiruu keessanii rabbi rahmata isaa haa godhu ilmaan isaati wajjin abbiyyee keenya afran qalloo ka eenyuti obboleessa murawwaa obboleessa ituu afran qalloo kan eenyuti kan bareentoo Oromooti abbaan isaa eenyu bareentoo abbaan afran qalloo abbaan afran qalloo eenyu bareentoo abbaan bareentoo eenyu Oromoodha Oromoo nama jedhamu dhaggeeffadhu abbaan anniyyichaa eenyu kan anniyya kana dhale bareentoo humbanna anniyyi ka humbannaati humbanni ka bareentooti bareentoo kan Oromooti siikoo fi mandoo eenyuttu dhalche kanuma afran qalloo fi ituu dhalche kanatu anniyya dhalche kanatu siikoo fi mandoo dhalche eenyu jaama abbaan siikoo fi mandoo xumuugaa bareentoo jaama bareentoo Oromooti jaama siikoo fi mandoos namuma tokko isaan mandoos nama tokko obboleeyyan lamaan siikoos nama tokko isaan kan eenyuti ilmaan eenyuti ilmaan xumuugaati xumuugaan keenyuti ilma bareentooti bareentoo ilma eenyuti ilma Oromooti abbaan isaa Oromoodha laal amma isinii kun maali Arsii fi Harargeen kun maali gaa ilmaan bareentoo Oromooti jechuudha tiruu gara haadha tokkoo fi abbaa tokkorraa bahan jechuudha kan isin facaase wallaalummaa fi dayyuusummaadhaa fi warra miftaa keeyrii qulfii sharrii isinitti banu sani keeyrii isinirraa cufe wallaalummaa isinitti banu kan isin hordoftan jechuu kiyya ibiliis hordofu ibiliisaa fi ibiliisni wal deeggareetuma walumaatiif oozoo ta'eetuma wal nyaata asumaan kan lola kaasuus ibiliisi kan ammaas asii wal deeggaru isuma akkasi shanaffaan eenyu karrayyuu bareentooti karrayyuun bareentoo obboleessa siikoo mandoo kan hangafaati abbiyyee keenya kan hangafaati isaan hundarra abbaa siikoo mandoorraas abbaa ituurraas abbaa afran qallooraas abbaa anniyyicharraas hangafa inni ka jalqaba dhalate shanan ilmaan shanan bareentoo dhalche keessa abbiyyee keenya karrayyuudha laal tuulamni kan karrayyuu bareentoo Oromooti isatu baay'ee dhale 11 dhale inni walloo ka karrayyuu bareentooti ka bageenyaati salaaleen ilma karrayyuu bareentooti ka biyyee keenyaati wooma Harargee kana waliif taatan shanan kun isin wooma Harargee fi Arsii walii taatu isinii fi tuulamni waliif taatan ilmaan abbaa tokkorraa dhalattan amantiin isin qoodan malee shanyuma takka isin abbuma tokkorraa haala tokkorraa isin kadhalateedha amma isinii galee jalqaba bareentoo eenyu dhale abbaa keessan karrayyuu dhale rabbi rahmata isaa godhuufi abbiyyee keenya karrayyuu dhale karrayyutti aansee eenyu dhale ilma xumuugaa bareentoo dhale abbaa siikoo mandoo kana ilma lammaffaati inni sadaffatti eenyu dhale murawwaa bareentooti dhalate dhalfame abbaa eenyu abbaa ituu afraffarratti eenyutu dhalate afran qallootu dhalate
afran qalloo bareentootu dhalate ilma afraffaati bareentoo finni shanaffarratti anni yichatu dhalate humbannaa bareentoo qotosuudha inni shanan kana royal family da akka nugusaati sanyii nugusaati isin shanan bareentoo kun isin diigan arrallee waan garagaraatiin isin diigaa jiran kana beekuu jechuun beekumsa jechuun gara biraatiin islaama isin islaama ummata islaamaati islaamaa fi islaama hoggaati shayxaanni gosa da'oo godhate maqaa kadir da'oo godhate maqaa jawhar da'oo godhate sitti dhufee wal si lolchiisu ati islaamummaa facaasu jechuun maal jechuu mee ustaad Ibsaa Falaalaa ustaad Jamaal Ali Sheekh Jamaal Ali Falaalaa waliin deemaa jiranii miti sheekan kun isin jaaruuf Sheekh Aminiif laali kaleessa muwadaraan asitti taate isaan kana jaaruudha ilmaan bareentumaa kana kanarratti badhaan bareentuma shanan bareentumaa kana jaaruu irratti Oromoo hundaa fi Rabbii kaaliqaan gargaarsa qaba Rayyan ka bareentooti ka kakarrayyuu bareentooti ka raayya Isa hundi kakarrayyuu bareentooti ka Affaar hundi kakarrayyuu bareentooti ka kudha tokko kadhallee keessa Kan afaa walii wallalchisan kan gosa walii wallalchisan haadha abbaa duudhaaf garaa walitti godhan obbolummaa facaasanii tokkummaa siin jaan dubbiin obbolummaadha malee tokkummaadha miti kanaaf TikTok kana gubbaa an sababbii wal nyaatisaatii miti sababbii jaarumsa keessaniiti walii galee amma dheengadda Suudii keessatti nama 10 namoota 2 gosaan wal seenanii ijoollee teenya tasii komandootii fi tajimmaa walitti naqanii nama 2 ijoolleen billaa waraantee ajjeeftee marrimaan keessaa darbitee Suudii irraa baqatan kaleessa kana laaleetiin boo'e yeroo gartee kanatu na boochise sadeen bareentoo kana harkaa diiguu shanan bareentoo harkaa diiguu jeetiin boo'e ano asiin walitti jaaraa eenyuun boo'e warra miftaa sharrii banu kanaan isinitti boo'ee himadde Jaalalatu na boochisan obboleessa kee ani man cinqiidhaan booyu anjoolleedha miti rakkoon booyu isin keessa gadiin ta'a shanjitiyya waan taataniif waan hin beekuun isiniin tajaajila amma rabbiin lubbuutii dabarsuuti wareegama lubbuutiinis arra isin ga'uudhaaf osumaan akkana cabsee beeysuutiin Osumani da moson tumamu oso wareega lubbuu kennu as ga'e jechuu ilma namaatirraa keeyiriin eeggatina yeroo waan tokko hojjedhu faarfamuuf hin hojjedhu waan tokkollee eenyuma kee biratti ani hojii tiyyeetu na faarsa yoo na arrabsite sujuma tiyye na arrabsa an dhimmi kiyya Faaruu tiyyaa fi yookaan faarfamuu kiyyaa fi yookaan an qondaala hoogganaa kee ta'uu yookaan beekaa fi hayyuu sirriitti ta'uu osoo hin taane si hayyoomsuudhaa fi si qaroomsuudha. Saba guddaa akka faranjii akka arabaa si taasisuudha. Beekumsa rabbiitiin quraanaa fi hadiisaan saayinsiidhaan teknooloojiidhaan isa kana. Akkaan tuuta akka gosaan wal nyaattuu fi Bo montani hunda guddifte media kana gubbaa akka ummata badawaa akkatti godhattuu fi miti kun faarummaadha. Matuma keetu of laalime. Wanti xiqqishoo tokko ajandaa xiqqishoo tokko yeroo oftee wanti xiqqishoo maali kun? Fiilmii fan kalaqxu wala loolee garagaraan barreessitu tiyaatira qopheessitu barreessitu waan akkanaan dabarsitu miidiyaa irratti jechoota hayyootti keetti dubbatan dhalootan barsiiftu. Gosa dhalootan barsiiftu miidiyaa akka itti fayyadaman kana daldalattiin hin gaggeessitu miidiyaadhaan online business. Hamma yoomitti ebaluu bareedaadhaa ebaluu fokkotaa waan akkanaa keessaa yoom baataati yoom nama guddaa taata yoom amazing akka ilmoo faranjii akka ilmoo arabaa taataati
شمرن تاني المون فرنجيتي في المون عربا المان شاينا طيارة سمير ربال السيساني موبايل كان تولشاني تكنولوجي ميك الدنيا كان أفكار كان أتسمون كان كي ولنيا تشو كلا كودا غوسا كيتون بيتو هذا في بهون دي في دكين بيتو دوا جرا فكاتو تاتي أنغرو متجرات كان أف دوا كان الرما أفكار ودا دبجي دوا في نوفا جيفتا كان دوا تكورا بيتو سجيسا دوا في نوفا جيفتو كان راكا متبا ودا دبجي كان تو ملكاين سيدوركي نما تو سيدوركي متى كيتي في بل يوم نما تاتي يوم نما تاتنسي أكشمر رنيتيس كديرتيس هم يوم تيس نجال لا ولا بدن هم يوم تيس نجال لا ولا فينو بني ولا لما خليتني ولا لما نجرتني ولا لما ندوتني مالي سنكن مالي كرورا كنا كرور فتشون سمو واميك كلا ربي نسيتن كنينه سمو غرغد ربي نسيتن كنينه سمو غرغد بادته وان غرغد بكم سبا كنا كلا كو ديفته دلوت اف كلا كو ديفته نيجاتيف كميت كليت ما زي جواتي كناف فيا أمة فيسوتين دعاء أمة جيسوتين يو إرجعته إنيومتو لا موتو ما فرعون قدا أبا ورانا قداسا نبي الله موسى مسكين تج وان إنه أمة قدوفي أمة تكيسو دين إسلام تكيسو أنا ربي وفين جوفي وفار سورتي إرجعت تجيسو راف ورانا سانسوداني ربي كوفا سودانتي إرجع ساتجيسي إرجع ربي رافودتشون تفرعوناتي رافودتشو ديسون كم فرعوناتي نترجع هو ربي إرجع ولا ما وتانا ما تجيسو إنيومتو وان أمة خنا تكيسو وقا جيسو أجي جولا مايتين أجي جولا مايسي كوماندوتين تجمعتين تولقاتين تارجتين تارسيتين تباليتين وان بالي تكيسو راه وان أرسي تكيسو راه كتابت وان أورومو تكيسو راه كتابت namni nuti jenneen kabajaadhaan dhaabbachuudha qaba. Diggumsa irraa dhaabbadhu. Maqaa rabbiitiin uummata kana irraa dhaabbadhu. Islaamummaa balleessuu dhaabbadhu. Yoo rabbi sodaatte rasuula kabaji. Hoggaa jennu isa miti eenyumaa miti. Ana kadiira akka kadiiretti takka abiyyi kun abiyyi alamni jala deeme kun abiyyi waan akkana na godhi yoon je'een ittiin bilbilaa. Takka na godhuudhaaf duubatti deebi'een beeku. Pirezidaantiin ana jii gurguddaan beeka. Yoonas gubbaa isin garsiise poost isinii godhe jechuudha. Sheekkan ulamaa'in ana jee waan akkana naa godhe jee ani itti dubbadhee uummata kiyyaaf takka ana jala dacha deebiseen beeku. Sammuun isaa bilchoodhaa fi guddaa waan ta'eef ilmaan Oromootis takka jecha na jala deebisanii beekan. Maaliif ragaa amansiisaa fi beekumsa waan isitti fiduuf. Gorsini si gorsa kiyyaa fi dhimma dhuunfaa kiyyaati miti. Dhaloota wallaalummaan dhaalchisinaati dhaloota kana beekumsa dhaalchisaa hoggaa jenneen uummata Oromootti duuluu fi uummata Oromoo maqaa xureessuun gabrummaa caalee waan ta'eef gosa Oromoo xiqqeessuun ulamaa'ii Oromoo xiqqeessuun saba Oromoo xiqqeessuun waan hin taane miidiyaa irratti tamsaasuudhaan wallaalaa fakkaachuudhaan doomaa fakkaachuudhaan saba Oromoo xiqqeessuun lallaba warra gawwaa abbaa dhalfateetutti qaanfata jaan lallaba ilma gawwaa abbaa dhalfateetutti qaanfata lallaban intala gawwitti haadha dhalfateetutti qaanfata jaan nuti wanni boonyuuf kabajaa arsii eessisu kabajaa baaloomina keenyaa eessisu kabajaa argummaa keenyaa eessisu kabajaa jimmummaa keenyaa eessisuudha kabajaa oromummaa keenyaa eessisuudha kabajaa wallaggummaa keenyaa eessisuudha wanni nu boochisisa kana wanni nu qabsoo nuuf isa kana kawul lubbuu kumaantamatti horeeneefis isa kana. Diina saba keenya kaqawweenis dhufu wallaalummaanis saba keenyatti dhufu maqaa xureessuudhaanis waan hin taane saba keenya irratti kan gaggeessu wallaalummaa dhaloota keenyaas kan dhaalchisu akkuma warra qawweetti duulu isa kanattis duula diina keenya diina uummata Oromooti. Dubbii gabaabaadha. Ergaatti geessuudhaaf Fir'aawn hin sodaanne ergaa rabbii sanatti geessuuf kan istan jaangoonee fi nama dubbachuun beeyne dhiisi.
warroottan ergaatti geessine keessa warroottan sammuun isaanii bilchaataadhaa fi hayyuutaan ijoolleen ariifni deebii saba Oromootiif kennanii ajaja rasuulis fudhatanii ni sirrannaa jedhanii fudhatanii akkuma argitan san addunyaan guutuun itti gammadeetti jira jechuu keenya. Dubbii gabaadha. Namni nuti si komandoo irraa dhaabbadhu jenneen kan uummata Oromoo kanarraa dhaabbadhu jenneen noo kan nuun jedhe wallaalaa gadi zeeroon lakkoofsa waan ta'eef zeeroo gadi lakkoofsi hin jiru raammoo mana fincaaniitii gadi. Kana si komandoo sofirratti dhiisu isa xurreessu eenyumaa harree sofirratti dhiisu Oromoon guutuun ofirratti dhiisu. Rabbiinis hin dhiisu waan ta'eef dawaasa ni argata. Eenyumti nu dawaasa ni argata rabbitu kennaaf. Ifa. Barri wallaalummaa gadaan wallaalummaa dabreetti jira. Gadaan namni gosa wal nyaatu isa san keessa dabaree jirra nuti. Kana moonee ilmaan Oromoo shanyii isaanii hundee isaanii fiixa isaanii walitti hiineeti jirra. Jaalalaan isaan jaarreeti jirra. Kanaaf hin danda'amu kun TikTok gubbaa kun hin danda'amu. Jowaar goota bareentumni dhalche keessa goota Oromooti. Kadir dhiira bareentoo dhalche keessa dhiira tokko garaagarummaa tokko jiru. Nadii Gammadaa dhiira bareentoo kaleessa dhalche keessa dhiira tokko goota bareentumaati. Jarraa Bagadaa dhiira bareentumni dhalche keessa goota bareentumaati. Tokkuma isaan. Jarreen Waaqoo guutuu dhiira bareentumaa goota bareentumaa dhalche keessa isa tokko. Waliigalee Leenjisoo Diigaa goota bareentumaa keessaa qaroo isa tokko. Biraamata isaaniif haa godhu. Mucaa goota bareentumaa keessaa isa tokko. Bakar Waaree goota bareentumaa keessaa isa tokko. Collee Anniyaa goota bareentumaa keessaa isa tokko. Tokkoof lama miti. Dachiin bareentumaatu narsii keessanii sanga asii waabeetti Somaaliyaatti gadi baatu. Harargeedhaanis asiin hamma Somaaliyaatti gadi baatu. Walloonis hanga raayyaan Tigraay gadi baatu. Shawaas hanga Salaaleen kana hunda gadi baatu. Karrayyuu keessaas yoo lafti tun qotte goota ilmaan bareentumaatti lafee isaaniitii fi dhiiga. Midhaan harkitu kun hundi ilmaan bareentumaa Oromoo taasisuudhaaf wareegama isaan caalu namni kafaleen jiru dhiirummaadhaafis onneedhaafis namni akka isaanii qabu hin jiru Oromoo kan taasise ilmaan bareentumaati. Artiidhaanis yoo jette quraanas yoo ta'u hin fedhin waliif gallaa amma sii galtee. Kanaaf Arsiin bareentumattiif beekuu qaba. Harargeen bareentumattiif beekuu qaba. Tuulamni bareentumattiif beekuu qaba. Salaalee bareentumattiif beekuu qaba. Walloo bareentumattiif beekuu qaba. Karrayyuun bareentumattiif beekuu qaba. Kana beekuun of beekuudha. Eenyummaa ofiitiin boonuudha. Harargeen maqaa lafaati malee maqaa gosaa ta'uu hin danda'u. Baalee maqaa lafaati malee maqaa gosaa ta'uu hin danda'u. Lafti bareentumaati. Harargeenis Baalees Asallaanis Shaashamannees maqaa lafaati. Abbaan lafa sanii ilmaan bareentooti. Shawaanis maqaa lafaati malee maqaa gosaati miti. Abbaan lafa sanii Tuulamaa fi Salaalee Karrayyuu bareentooti. Lafti ilmaan bareentooti. Beekumsi kodoo sii galeem akkana. Hayyee inni kun kana. Wallaggi hoo maalii isiniif? Jimma hoo maalii isiniif? Isin ilmaan bareentumaa kanaaf, shanan bareentumaa kanaaf. Wallaggi Arsiidhaaf maal ta'a?
Wallaggi Harargeedhaaf maal ta'a? Wallaggi Tuulamaaf maal ta'a? Salaaleef maal ta'a? Walloof maal ta'a? Jimmi Harargeedhaaf maal ta'a? Akka gosoomatti akka obboleeyyummaatti. Obboleeyyan kiyya. Faranjii kana biratti hindaaqoon takkittiin caacuun kun asirraa shanyiin si biyyi tanarraa dhuftetti hundi si shanyii beeyti. Shanyiidhaan bilta. Fardi akkasi, loon akkasi. Biyya faranjii kanatti. Hantuunni hantuuta gosa isaatti lakkaa'amsiif. Sitti faarsanis si gurguran. Bofni jawween akkasi. Gosa isaa fiixaa isaa isa akka dhufe. Ilmee eenyu akka ta'e. Akkuma nama gosa keessi himu kanaati gosa kee hin beektu. Abbootii kee hin beektu. Abbootii keetiin boonuu hin beektu. Gosa hoggaa sitti faarsan bara. Arabni kun hoggaa gosa sitti faarsan girgiddaaniif dhawanii mee. Faranjiinis akkasii hoggaa gosa isaaniitti faarsite maraatee jechuu darbee deema. Haasawaa akkanaa dhaggeeffadhu malee. Anammoo gosa tana hoggaa naasa'u bara. Abbootii hoggaa naasa'u. Arsoomina keeyyatti shakkii hin qabu. Baaloomina keeyyatti takka shakkii qabaadde hin beeku. Harargummaa keeyyatti shakkii qabaadde hin beeku. Tuulama ta'uu keeyyatti shakkii takka qabaadde hin beeku. Takka. Norman akka waan hambatti arsoomina keeyya natti nimtu jechuu keenya. Ati warra Harargeeti, ati warra Arsiitii miti. Ati warra Arsiitii, warra Harargeetii miti naan jechuudhaaf mirga eenyumaaf hin kennuwan. Arsoomina keeyyatti dhuftu arsoomina keeyyarraa hin ofirraa si deebisa. Fuula keessi dhawee. Baaloomina keeyyatti dhuftu fuula keessi dhaheetiin ofirraa si deebisa. Baaloomina keeyyatti argummaa keeyyatti yoo dhufte fuula keessi kutteetiin ofirraa si deebisa. Karrayyummaa keeyyatti yoo dhufte fuula keessi dhaheetiin ofirraa si deebisa. Tuulamummaa keeyyatti yoo dhufte fuula keessi dhaheetiin ofirraa si deebisa. Salaalummaa keeyyatti yoo dhufte wallummaa keeyyatti yoo dhufte ija keetiin si beeyisa. Shitta akkana balleessite jechuu kiyya. Lakkeen Harargeedhaan Arsiidha miti takkaa ifin jeen beekamu. Ifinis hin jiru. Maaliif? Abbaa kiyya Arsii bareen tokko kamittiin, abbaa kiyya Baalee bareen tokko kamittiin kaada. Maal jechuudha kun? Maal jechuudha? Wayin dunqooroo na see taana. Faaraa uulaca. Badawu. Arsii naan jechuun Hararguma naan jechuudhaan garaagarummaa tokko illee hin qabu. Tuulama naan jechuun Harargee naan jechuudhaan garaagarummaa tokko illee hin qabu. Kun beekumsa. Walloo naan jechuun Harargee naan jechuudhaan garaagarummaa hin qabu. Karrayyuu naan jechuun Harargee naan jechuudhaan garaagarummaa hin qabu. Nin gammada gosa kiyyaawwan na yaamteef. Ati nama gosa beekuun siin jaa. Nuti uummata kanatti dammaqee bosona keessatti kunuunfamee guddifame. Qabsootti bobbaafame. Goonni Harargee, goonni Arsiin jiru. Goota bareenta Oromootu jira. Goota Oromootu jira. Waan hunda caalaa bareentummaa kee beeki. Bareentuma jaarraa. Siyaasaadhaan waan hin jaaraminiif siyaasaan waan bareentuma facaafteef har'a gara ulamaayitiin jaaraa jirra. Ilmaan bareentu akka mataa isaa walitti hin qabanne, Arsii fi Harargeen akka mataa walitti hin qabanne, Baalee fi Arsiin akka mataa walitti hin qabanne, Harargee fi Harargeen akka mataa walitti hin qabanne, Karrayyuun akka mataa walitti hin qabanne, Tuulamaa fi Arsiin akka mataa walitti hin qabanne. Siyaasa garaagaraatti hojjechuudhaan uummata kana duudhaaf garaa walitti godhan ilmaan abbaa tokko. Isin facaasan. Biyya keessan isin dhaalan. Finfinneen kun hundi lafa bareentumaati. Lafa abbaa keessaniiti. Isin guddaadha. Royal family dha. Sanyiin nugusaa guddaadha. Garaada jechuun garaada ilma garaada baloo hoggaan siin jiru bara nugus jechuudha. Mootii jechuudha. Abbootii keessan kaleessa gaala 500 asin dhadhaa baadhate asin damma baadhate jala deema abbootii keessan. Obboleeyyan kiyya. Isinii kana. Arrasa kana jiraadhe. Ilma nugusticha bareenta Oromoo ta'uu kiyya. Nugusummaa kiyya. Mootummaa Rabbiin haa kenne. Si komandoo jetti gaala 500 fi gaala 500 jala deema biyya keenya xumuugaa bareen ta'u.
Dadaa fi damma baaddatee. Takka basoo bishaan injifatee hin beeku. Ituus yoo laalte. Afran qalloos anniyyaas yoo laalte. Anniyya bareentoo kana yoo laalte. Harargee bareentoo kana yoo laalte. Dadaa 500. Gaala 500. Damma 500 jala deema. Bitaa mirgaan abbootii keenya. Murowwaa bareentootis. Afran qalloo bareentootis. Anniyya bareentootis. Anshanyii nugusaa akka kanaa ta'e. Qicaamiin gartee waa tokkollee bishaanii fi zeetaan guddatte. Sukkara nyaachaa guddatte. Anaa of qixxeessuutti hin dhiisu. Isinis ofitti hin dhiisina. Kanaafi dubartiinis akka gartee ilmoo nugusatti of beeku qabdi. Dubartiin bareentoonnis hin jechaa jiru isa kana. Dhiirri bareentootis akka ilmoo nugusatti akkan of beeku kanatti of beeku qabda. Kun positive psychology yaaduudha. Negative keessaa ba'e jechuu kiyya. Ilmoo miskiin akka ilmoo gadi galoo taate akka ilmoo shanyii hin qabne ilmaan bareentumaa gandarra deddeemtee akka hantuutaa yaaduun kun bareentuma osoo hin taane bareentuma xiqqeessuudha. Akkana kana gala laf jettee natti hin deeminana. Shamarranis taate dhiira taate miidiyaa kana gubbaa. Booniitii waan gurguddaa sa'i. Akkanatti sitti haasofnu kanatti. Alaasaa kun. Amaarri ni boona. Amaarri isaaniif bishaan waraabu. Fannoon isaaniif bishaan waraabdu ni boonti. Tunta bishaan waraabamee fi bakka teessutti kaddamamtu immoo of xiqqeessiti. Of xiqqeessitee wal nyaatti. Gabrisii wal jaalata. Abbootiin gabraa immoo wal nyaatti. Mataa miila hooqu. Hayyee jimma maal isiniif ta'a? Isin Arsii kanaaf, Harargee kanaaf, Karrayyuu kanaaf, Walloo kanaaf, Tuulama kanaaf, Wallaggi maal isiniif ta'a? Ilma abbeeraa keessaniiti, kan adeera keessanii, kan obboleessa abbaa keessanii Boorantichaati. Ilmaan abbeeraa ofii, ilmaan abbaa ofiiti. Wallaggi kan macca Booranticha Oromooti. Ilma Boorantichaati. Jimma Abbaa Jifar kan macca Booranticha Oromooti kan abbeeraa keessaniiti. Tiru Iloo Abbaa Booraa kan abbeeraa keessan adeera keessan macca Booranticha Oromooti. Gujiin kan abbaa keessan Booranticha Oromooti. Abaabileen keessan Oromoo namni jaamu Boorantichaa fi bareentoo dhalee miti ilma lama argatee miti rabbi kenneef rabbi raamataa godhuuf. Abaabilee keenya Oromoo rabbi raamataa godhuuf. Ilmaan isaatii wajjin Boorantichaa fi bareentoo wajjin. Amma isinii galee Wallaggi kan adeera keessanis ilmaan bareentoo kanaati. Harargeefis ilma wasiila isaati ilma adeera isaati. Wallaggi kan obboleeyyan abbaa isaatti irraa dhalate jechuudha. Jimmaas isiniif abbeera ta'a Arsii kanaaf hundaaf ilma abbeeraa keessaniiti. Ilma adeera keessaniiti. Kan macca Boorantichaatu isinii dhale. Isin obboleeyyanii malee saba qofa saba miti. Sabni maali? Iloo Abbaa Booraa akkas isiniif. Harargeefis Arsiifis uummata tokko ta'an ilmaan abbeeraa keessaniiti. Tuulamaafis ilmaan abbeeraa keessaniiti. Obboleessa abbaa keessan macca Boorantichaatu isinii dhale. Deemiti morma isaarraa bi ilma paakeeshinii fa'aa biratti ba'i. Ilma abbeeraa kiyyaa ilma adeera kiyyaa biraan dhaqa jiitii deemu macca Boorantichaa bira dhaqi. Arsii irraa ka'eeti. Harargee irraa ka'eeti. Deem gaafadhu. Deem Jimma dhaqiitii gaafadhu. Paakeeshinii ilmaan kan kee biratti ergi akka abbootii kee kaleessa gaafa akka osoo nuun facaasin akkasitti kaanee paakeeshina ilmaan Jimma dha'inee paakeeshina achitti dabarsina abbeeraa keenya biratti. Akkuma ammaa ilmaan obboleessa kiyyaa na bira dhufanii holiidee dabarsanitti na wajjin gammadanitti. Hundi keessan paakeeshina wal biratti dabarsu.
Barento kabo Oromoo keessa horte tabii barento sin jechaa jira miti. Ka barento Oromooti ka. Anka barento Oromooti ka. Gosti ti yarsi. Gosti ti yamrow itu. Anka barento kan. Gosti ti aniya. Gosti ti yafrankal. Gosti ti yakarrayu. Gosti ti yawallo. Raya. Wali galla. Gosti ki yamach. Walla gafa. Jimma fada gosti ko. Ilo babora fada. Wallaki wasila koti. Jimma wasila koti. Kamacha borontichati. Barento Oromoti. Macha boronticha Oromoti fi. Barento Oromo. Mal garaagarummaa qaban. Ilmaan abbaa tokko haadha tokkooti jechuudha. Barentoo fi boronticha abbaa tokkoo fi haadhuma tokkotu dhalee miti. Akkumatti ilmaan lama deessu kana. Akkasuma jechuudha kaa. Kan osoo hin beekne bilisummaa kan barbaaddaati. Bilisummaan isa kana. Yoo Wallaggaas akkuma biratti beekti ati. Akkuma Ambaa yoo Jimmaas akkuma Ambaatti beekte. An Oromoon jiin jalqaba gattaa jettee Oromummaa kee baradhu. Yoo gobboleessa kee ta'utti hin beekne. Yoo Iluu Abbaa Booraattis akkuma biratti ilaalte. Iluu Abbaa Booraa maal siif ta'u gaasiin jaan kabbeeraa kiyyaati jiin kabbaa kiyyaati jiin ka wasiila kootiiti jiin. Fuula isaarra dhayi. Yoo si biratti dubbate deemasii jiin. Wallaggi si biratti tuqamuna jemini fuula isaarra dhayi. Iluu Abbeeraa kiyyaattu itaal wasiila kottu itaa jiin. Jimmi yoo si biratti tuqamu fuula isaarra dhayi. Yoo si biratti arrafamee fudhatin si arrabsaa jira waan ta'eef. Ilmoo wasiila kan keetii arrabsaa jira waan ta'eef. Iluu Abbaa Booraa yeroo si biratti tuqan fuula isaarra dhayi. Shit jiin bushi jiin. Ata Wallaggichi dhiisoo gaarsii fi argee si biratti tuqan tuulama si biratti tuqan fuula isaarra isa dhayi. Ilmoo obboleessa kon tuqichi. Faranjiin Arabni Araba. Afrikaan Oromoon. Akka isaan wal jaalatanitti akka gosa walitti beekanii ilmaan Arabaa ta'uu beekanitti isattis ol beeki. Rabbiin isinuu sanyii isaa beeka. Umrii kee guutuu kanuma sitti himaa ollaa maal? Hammi oomitti waa'ee gosa keetti sitti himaa. Hammi oomitti natti sii gosaa wal nyaatuufi. Si ganda wal arrabsu, ganda jettee wal arrabsitu, gandaa keetiif fudhadhuutti hallayyaa buu ganda kee. Gandaan beekan. Bareentotti si beeka. Isa kaan ilma wasiila konkotoo keetitti si beeka. Of ta'utti si beeka. Qabsaa'uun kanumatti si beeka. Dhugaanis kanuma. Rabbiinis kanumatti si beeka. Wanni isin of hin beekneef akkanatti waan hin dammaqiniif. Waan beekumsa hin dhaggeeffanneef. Waan wallaalummaa hordoftaniif. Isuma kana. Akkamitti namni kaleessa namni ofirratti dubbadde ituun afran qalloo irratti waraana jaarrate afran qalloo balleessuuf. Akkamitti naan jaa namni anan. Akkamitti ilmi bareentoo saajjeessuuf waraanatti jaara. Hin jiru addunyaa keessa. Yoo ijoolleen tun billaa waan harkaa ol fitte suudii kana keessatti wallaaltuudhaa gosa fi hin beeytu. Yoo billaa fi ablee wal fitte maal abbaa kootiin godha kanaaf hin boo'ee bare. San gubbaan immoo ati deebitee TikTok kana gubbaa waan biraa isaati maastun xixiqqishoon tun. Yeroo wal lolu tokko dhuunfaa keetitti wal loli. Argee arsii fi Wallaggaa maal hin jiin akka nama dhuunfaa keetitti wal loli. Arsii fi argeen dalaga dhabee yeroo wal lolu qabaa miti. Arsii fi Wallaggi hojii dhabee yeroo wal lolu qabu. TikTok ijoollee TikTok hojjechuudha miti. Jalqaba kabajaa sabaa bari. Namoota dhuunfaatu Kadirii fi Abaluutu wal lola. Alaasuutii kun
هاتي موتي وفرت دلتي يوم القيامة يجوني سكنة بديو في بليسن هذا أبوها خيتو بليس أرسيتو بليس أرجيتو بليس لأن هذا أبوه في تريسو مالك شلا كن هاتي موتي فرت دلولا أبان جيفتي وفرت دلولا ilmi hada abba tikesu ilma bara mana ndalti hada abbo fi tikesitu ni de guban ndala baram tuba kun yawm al-qiyamah dubi rasul rabbi no himani sallallahu alaihi wasallam dugam hula kairi kasibanu sunu sakana hula sharri warisi tibanu sun kawal sifici دائما تاني سن دائما تاني ميديا كوبا فيلمي كلا كاكا فرنجي أكا هنديفا سنون دي أكتر ناو جنديو تشمرة ورابن كون أكا مالي نمرة درجة كون ناو جنديو تفيديو ورابن كون أكا مالي نمرة رام بيفاساني وقال لالي نيمبويا بيفاكيساني رول لالي يفمد تسلالي تيمبويا يتيم بشان الناس نين كمدا درجة كوسنين لالي يوتواني سانغورن شمرنا سديو تو أنا مدت تقولين أنا مدت تاونين لا لا سنين لا لا بيفما كيسن بيفرب بيسني كني كان يوم شمرنا بيجتي ياتم بيفسي كان فيلمي وجتين جا إير بيجي يا كوني بيفكنا بريدو كان أنا كفرنجي تكهنديت يوم ما ولا قال يوم ما بريدني نعمل لثني فيلمي تورن جتني بفساني ولي قال له أكيندي يوم ما يفبه بريدين نساني أنك نافر ركدا بريدنا كيسن كان كميت كاني فباسو الدنيا كان رتي بريدوني الدنيا كلون دي فبهني جرو dirase shamaran of base sani jiru wangari dan atiar baridina ke ifol basu difte baridina ke ti wal arab sita wal taqisita akka ke yetti baridu shamaran oromo limba baftu bekum sesiya so yiti fiyo diwtu gote diro oromo ka diwtu godu barida limba baftu ka bekum sasa bifasani mbese to promote bifasani timbese sabara dunyati way durutin dalaga bar achirra gabusetin asitti faranji birto alin dalagun kaban mucakana asitti fakatin way dunif duba kaban awa hundan ka gutamada bi faranjitis bi ke sitti so hundan ka gutamada am success irina to kolle ko namotanis namota ka kabajamo isini sumata kabajamo anta tani isini tindu badda isini shamaran kabajamo dira kabajamo da obbale so fitta man tumma kabuda isini hojji wonni sitti baddu farani wa hunda tunagale akaisin no battani to sontani akani sin baddu tin isini tindu badda hay akuma na mesini hase kana ga isini buril mana baga ya de sabaga yiti sin faja sin birade maljechu isini rabonu maljechu duti dia zirenya ki ya isini hojji ga obbale yengi ya faja sabaga yiti de magan mesa tinde nanjata isini shamarran biyitiya kana facase tergago biyakiya kana facase esa bagi yitinde isini rabone o kam bagi yatinda isini rabone o enyunin bona da baram magafi gudan ano enyu wanin tefin namaka konkoti to fadde bona da baram fedo moti ataw fedo nugusa ataw fedo artiste ataw fedo lama ataw fedo nabiyya ataw fedo malaika ataw وصار ربينو مخلوق أسان تفدين أنا كميت مخلوق ربي تفد مال جت وال تفد شو مال تفدين أمان مال تفدين إسنو جاسون أنت فتمودا إسنو تفتمودا مال جت شو مال يعني كنا فنورمو كنا كن ميلو قمت إسنو تفتمودا أنا إسنو جت بتشون كي توان نتكيسو كبا مال جت شو كنت تفي سبك يفقبوا في الجلبين وانا سو تفينا ما فقبوا وانا سو لمن لما بريد نمان كبجما أناف إسنو جت بدي فيديو كونغافان دويل إسني فرقا كتالا كديرون كينو جينا كنا جاتوري بي إنجليز جاتوري مراتم مان كونغو كنت جالني لما إسنو جت برسو كنت أنا كنا متين كتالي كرومي كيسة كانوا كانني واحد جال كنت أو ما تبرت كده نو بلس كيسن كدير
An subscribe jecha harsiin jiru. Sirba kiyyaa follow godhu jecha harsii baaleen jiru. Hargeen jiru. Yookaan liifii kiyya kana geebettu jecha. Yookaan an akka hoogganaa godhutu jecha laa. Hooggantootaas nama isinii kaa'ee an. Waraanaas isiniif kaa'ee. Isinis babbareechee kaa'ee. Hanga muummicha ministeeratti isin kaa'ee. Arraas ta'u kabiraa oomishuudhaaf nama hojiirra jiru. Kana hunda rabbii kiyyatu godhee. Arra muummicha ta'uudhaaf hangafni Jawaar dhufuudhaaf hangafni. Jenereeshina kanaa ana Kadirii. Kana boonni kiyya malee. Kun hundi Fariyaaliyyetta, Xayyibaayetta, kun hundi inni argitu kun walaa Opiidiyoo, walaa Kafaa'oo, walaa Abaa'oo. Hunda isaanii. Akkasumas kabaja gurguddaan bira qaba akka gara siyaasattis yoo ta'e. Gara artistootaatis yoo ta'e kan akka Hacaaluufaa, kan akka Jaamboofaa. Artistootuma argitu kana Dr. Alii biratti aanee kan namni isinii fide oomisha isaan kana jala gattaa'e isaan kana gurguddise ana Kadirii. Jenereeshina kana keessatti. Arramoo gara amantiitiin isin gurguddisaa jira. Amantiin keessanis maal akka ta'een isin barsiisutu jira. Gosa keessan maal akka ta'een isin barsiisutu jira. Kunis hojii biraati seenaadha. Kan hoggan godhoo saba fiitti irraa galata barbaada yookaan faarfama miti. Kalaasan Oromoo gaafaan teessan faarfamaadha. Gaafumaan shanyii keessan teessan faarfamaadha. Faaruun biraa tokko illee ni jira. Faaruun ati Oromoo ta'uu kiyya caale hin jiru. Isin qabaachuu caale hin jiru. Isin hiriyoottan kiyyaanis hiriyoota keessanii an obboleessa keessanis obboleessota kiyyaa fi obboleessa kiyya.